Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tantiya bakka isin jirtan biyya isin jirtanitti isin haa geessu. Waa'ee waldhabbii namalee dura haate. Tanaan isinii hima akkasitti eessarraa akka haate eessatti akka goodamtu seenaa hamartii jira hamartiin akkamitti nu harkaa baate akkamitti galtii seenaan kaayamtee jirti. Taanis namaleen tun qilleensi namalee kanaas rabbi haa kaasu amma khaliifii fi saaree ja'aniin gadaa gaafasiisan keessatti hogguu faca'anii booda namni tokko eegaa yoo mana kana keessa akaalifni dhufe akaalifni yoo hin jiraanne sirrii waltahinsaa jiraatte abbaan fedhe nama mana kana adda diiguu hin danda'u. Yoommoo namalee hin jiraatte qilleensi fedhee yoo dhufee nama jidduu seenee nama facaasuu danda'a. Khaliifii fi saaree ja'aniin intala takka bareedduudha isii waliif fedhan. Kunis akkaan fedha khaliifis saareenis akkaan fedha. Amma intalti tun isaan lachuu ni feeti lubbuu baatiif. Akkasitti khaliif kun saaree atis tana lubbuu baataaf anis lubbuun bahaaf akka ati fuutu siin qooddu anis atis naan qoodditu. Saniifuu intala tana horii yaafnee hogguu hargee hara dhayine hara tana koottu ni daayinaa jennee isii tana wal jidduudha bishaanitti darbinee haa ajjeefnu tabiroo naaf atis haa kadhannu waliin jaan jechuudha. Doo bishaan yoo nu hojjiseenuu didde hoo nuti bishaan seennee daayinee isiidhaan huccuu nu miicci jennaani hogguu isiin bishaan waraabbachuu dhuftu daakaa dhufnee keessa darbina waliin jaanii marii tolfataan intalti akkaan feeti isaan lachuu kanaas ni feeti kanaas ni feeti. Kunis akkaan fedha kunis akkaan fedha walii qooduu hin danda'an immoo qilleensa namalee jechuudha. Akkasitti intalaan amma hogguu hara dhiqan kootu laga daayinaa jaaniin laga ani isinii wajjin huccuu baafadheen daakuu jetteen haya ifii seenanii hoodoo huccuu tana nu miicci jaaniin huccuu miiccaaf jettee hogguu haraan waraaba jette daakaa dhufanii khaliif kun qabi jeeni keessa gad darban jechuudha. Bishaan kana limtee baatee taraa sadaffaa hogguu baatee hayni xiyya horii wajji nyaanne isin haa qabdu. Haqa kiyyammoo gudeeda keessan keessa rabbinaa haa baasu jetteen bishaan ni kuchiisan hartini goydee caffeen achi keessaan baate jechuudha. Gosti ni baate intalti ni iyyanii akkasitti kunoo haraan nyaate ja'aniini haya harumaan dhugaan nyaate haqasii rabbi haa baasu jettee gosti adda kaate achiin booda kaa'eeti khaliifis intala takka fuudhe kunis ganda biroo dhiqee intala takka fuudhe. Intalti khaliif gurba dhalee maamma baaseef saareen dhalaa dhalee saartuu baaseef. Ijoolleen tun hogguu lafaa kaatee amma lafa deemuu eegaltee afaan baruu seente maamma kunis an saartuun fedhanuma jaa osoo ijoollee jechuudha. Saartuunis amma madiin fedhanuma jetti. Abbootiin ijoolleen teenyatu waan haasoftu ni gartaa miti. Mistira keenya ka gaafa duraasa yoo soddaa taane baasti atis afaan sii keessa dhayi intalama biroo xiqqeenyarraa afaan sii keessa dhayiti addamaysi anis akkanaan godhaa waliin jetti dhiirti. Haadhotiin immoo hogguu aduu caama waan godhanii waan mana feega godhan wal bira dhufti. Haadhotiin yaan talee intalti tiyya gurbaan kiyya kun saartumaan fedha ja'a. Akkasitti maammadis bar an saartumaan fedha ja'a. Saartuunis an maammadumaan fedha jetti naaf ati soddaa waliin jetti haadhotiin. Mistira gaa jarri dalaguu jiru kana gubbaan qabda jechuudha. Ijoolleen ni gurguddattee saartuunis martuu gaddeeffattee bantii sii dhiifattee inninis dunfura isaa gallakkifatee amma hogguu guddatee booda abbaa isaatiin aan abbaa saartuu malee qaadhimaa takkallee naan taatu warra saartuu fanaa dhaqi jeera. Abbaa ani mucaa tanaan kadhadhaatti garaa keetiin si baqeessa tabiroo dhibboo usiin fuisa tafee talaalladhu.
tanammoo warri isaanii kakkana habbaa takka gamana asin laalin tabiroo tafeete dhaqe ammaan si fuuse jaal yoo soddaa taane mistira sanii badaaf isaan didan abbaan kaanis saartutiya maammat warri maammafaan kakkanaati nun fedhan hin feenu kabiroo laaladhu abbaa jaal joolleen osuma akkasii joolleen murtii kennattee ani simal naan taane fedhu akka fedhe hana godhu edana dhaqeetiin abbaa kiyyaan jaajee maammat abbaa isaa khaliifit dhufe abbaa ani saartuu malee naan dhalanne dhalaan ati laaladhu eetu sun takka naan taatu intaltiinis ani abbaa ogguu warri maammafaan dhufe taqabbale ani isa malee naan ta'u jetteen khaliifiin saareedhaan saartuu akkasitti isaan gaashiraa dalagan kana beekan ani iddaan isii sii karadhu garaan si baqaysee du'aan naarra jira inninis an sin kennuufi jeeni saareenis joolleen firraa bakka bobbaatetti dhaddacha jalatti maammadii fi saartuuni saartu kabiira gandaa dheeyineeti abbootiin teenya nu diddee quraana eegallee ni kaan godhi jennaan saniifuu atis martuu ta'e bantii gaddeeffadhu martuu ta'e gaddeeffadhu fooxaa irra uffadhu anis dunfura kiyyaniin haadaa sheekadheeyna waliin jetti ijoolleen akkasii ka'anii sheekadheeqanii abbootii irraa akka dhabnaan sheeka quraan bira eegalan sheeka naafi saartuu wal jaaladha warri keenya waliin nun fedhu akkanatti addanu eegan saniifuu ati gizee ishaa'ii dhufan isaanis hogguu dhufan teessisi akkasitti waliin kaan godhi jetteen ijoolleen itti dhaammattee imaamticha gandaatti imaamtichi gizee ishaa'iidhaa ijoollee bira teesse abbootiin ni dhufan saaree fi saartuun saaree fi khaliif ni dhufan boo ijoollee fi sheeticha wal bira galtaa hogguu salaanne nuti haasawni masgiida jiru hayaan haya waliin jaangaa eegee waaqeffannaa isaanii gaggeeffatan achii booda hogguu salaatanii maantana ijoollee kabirtichi ol ka'ee aboonamuu yaa'inaa gandari xiqqoo haasawaa qabna futtuu jaan khaliifii fi saareen aboo dhaabbadhaa saareedhaa haasawni asin jiru mana itti waaqeffannu malee asitti haasawni jiru ala haasawaa fetan jaanii jirriif darbee kutee ijoolleen gaafa sheetichinis dadhabee harkaa deeman isaan asirraa amma guugabbaan jarri marii tolfate ammas boo iddaan nuti jara kana walii kennee soddaa eega taane booda hogguu waliin dhufnu mistira kana wal baasnu anis fudheetiin hin quuftuu darba atis hin quuftuu darbii hogguu isaan dhufan ja'anii marii qadaaddatan khaliifii fi saareen akkasitti ijoolleen hogguu dhuftee abbaa kootu bakkatti qaraatu si geessa kootu maama kiyya jeeniitti fuudhee bileetti darbee qilee darbee kunis fuudheeti ganda ollaa geessee mana mootii tokko kaaye saartuun mana mootii jirti amma waliin dhufan ati yoo darbitee anis darbe ati yoo anis darbe waliin jaan jechuudha amma halloo guddoo kaanis filaasaa dunfurasaa haadee isiinis mutaasii bantii siidhaa gaddeebistee fooxaa uffattee achitti darbanii amma ka'anii isaan gaa bileetti kaanis walla gurgure jechuudha amma jarri kunni guddatanii gabrichi rabbii rabbiin hikmaa fi waa hunda ilmi kenneefi dhufee biyya tana abaarii bu'ee addunyaan dhume akkasitti gabrichi kun hogguu dhufee waa dhimaa isin keessa jira saniifuu kaa arwaaca fidaa maxxan 8 fidaa jeen ammaas maxxan 8 ni fidanii wali guduunfaa jeen bilee sanii gad darban harkisa odaaja rabbii harkisanii woomaa filik jee odaarra qubatee maali wanni akka bareedaa yaa gabricha rabbii jaaniin waan keeysani dhufuuf teessi isin maaf dhufti boodatti teessan caayaa akkasitti saniifuu kana jeeni bilee keessaa ni ba'ee achi biyya saartuun jirtu namni sadi ka'ee dhufee jechuu biyya tana keessa gabrummaa bu'ee jira amma hogguu dhufan maammatichirra taa'eeti odaarra jaranee jara sadeen karaa yaa'u kaduraa miila dhaabii kajidduu dhaggeeffadhu kaboodaa dhaamsaan galii akka jettuun saartuu saniin kani halloo guddoo jala kani mutaan sirraa bu'e
khani filaan narraa bu'e yaadadhuuti hojiini amma wulii fuula gadaa isaanii deebuuf deema jarri kun kaduraa miila dhaabee kajidduuni dhaggeeffate kaboodaa dhaamsaan galii jaaniini amma mootii gabrummaadhaa waraqaa tana yoo nurratti harke hogguu nu fattashan kalubbuu teenya sadeenuu asitti hin baasine jira fitti hin katamnu akkamii waliin jaan jarri sadeen kun ani niin caqasaa dhaabe miila kajidduu dhaggeeffadhu anis akkaan dhaggeeffadheetiin jira nutti hin katabinaa waraqaa nu fattashan nu keessaa fudhannu hin baasanii kaboodaa dhaamsaan galii saartuun tun tanuma mana mootii keenyaa san dalayitu ta'uun ooltu ka'aniiti jarri hogguu karaa fuula ganda biyya isaanii deebi'an saartuun yaa mootii arra qilleensa biyyatiyyaa qilleensa oromiyaan na shuruuf kaawaa jetteeni yoo akkuma ati jettu isinis gabriitti rabbiiti ka odaarra jiruus gabricha rabbiiti akkasitti yoo akkuma ati jettu kana shuruuf kan qilleensa keetii sii dhufte jalaan si kaaya jeen akkasitti jarri hogguu bulanni dhufan mana mootii kunoo dhufan jetteen odeessaa jeeni akkasitti dhaamsa tokko akkuma biyya muka qabdu ta jannata fakkaattoon dheeyinee achirraa waa godhanne jennee dheeyinetti dhaamsa tokko nu dhaamanii muka guddaa tokkorraa maal isiniin jaan jaranee jara sadeen karaa yaa'u kaduraa miila dhaabii kajidduu dhaggeeffadhu kaboodaa dhaamsaan galii akka jettuun saartuu saniin kani halloo guddoo jala kani mutaan sirraa bu'e kani filaan narraa bu'e yaadadhuuti hojiini amma akkasitti dheqanii akkana dhaamsa kana finnee jaaniini akkasitti mootiin anis gargaarsa isiniifin godhaa saartuunis eega gala bakka sanni deemuu barbaaddee bakka sanii naani geessanii eessiif geenya akkasi fidanii odaa jawwichaa jala jira akkasitti maama gubbaa jira saartuu yoo saartuu san taate hancufa kee tufiinarra buutii anis niin tufa sirra bu'aa ani tufan isarra bu'ee inninis ni tufee saartuurra bu'ee jawwicha hidda si haa godhu irra jedhuuti ol bahi jeen ol bahan wal bira dhufi jarri wal halaaleeffannu malee karaa rabbii irratti waliin tuunu ja'an odaarra ni turan hafuura fudhatan gabricha rabbii tokkoon lafa tanarra jira achi dheeyinee ni haa waliin godhuu ja'aniin achirratti odaarra hogguu turan gabbu'anii gabrichi rabbii kunis arraan tana fataraadha isin namuutu kara warra keessanii warra isa bira jiru jammaata isaatiin isaanis namuuni kutee akkasitti galma dhufanii galmiti qullaadha isaan malee gabrichi kun ni haa godhee fi hin geenye deemaa odaarra deebi'aa jen jechuudha. Odaarra deebi'an achirratti odaarra ammaas amata 10 hogguu ta'an ijoollee lama dhalan. Ijoolleen lamaan tun ilmi addunyaa hunda tabaadhate jechuudha. Hogguu guddatte abbaa keenya abbuutiidhaan ammaan tana isin laffaamtan kanaa dura taa wulii mootii biyya tanaatti gabbuuneetii nuutu ummata baasi jenneeni galma dabarsee mootummaa teenya qabanna jetti ijoolleen. Akkasitti bu'anii mootii jiruun biyya baasi jaaniini biyya baaseef hogguu baaseef saaree fi kaniif hin dhufne walga'iisan hin dhufne hogguu walga'iisan isaan hafan namni hafee fidaan meetti ijoolleen warri cubbuu dalage hundi walga'iisan hin dhufne deemaa fidaa arraga amriin takobaa dhufe akkasitti gaanama saaree fi kaniif maal waliin jaan ganda naasi malee namuu walga'ii kute yoo hammoo nu kanaas dubbiin ka geessisu taate ministeera duruu wajji qabnu hayyeen baasii waliin jaan jechuudha. Akkana jettee anis hin baasu atis hin baasin waa uumammaa haasa'e malee ta durii haasa'e isaanumaa akkana waliin jeetu muratee waraanni itti ergamee qabanii walgeessan fidan jechuudha. Ijoolleen irraa abbootiidhaan kursii irra taa'adha nu dubbata cubbuu fi warra cubbuun faalamee fi kaanis nutu adda baasa taa'a isin akkasitti walgeessan irratti kaa'ammaan tana khaliifiin ijoolleen khayti waan dur dalayde hunda haasa'e jettee jechuudha. Maal haasa'ina boo haasa'u tokkoon qabnu nuti haasa'u jiru kan mammaa maleedhaa waa takka antaniin beekuun qabu jee hogguu inni dide taraa ta'e fixatte
amma buudan dubbatin jaaniin kaniifin saare odeessati waan duraan dalagaa turtan takka lafan kaa'ee baasi jaaniin akkasitti eega waan kana dalayneenumaa qaamni nu hudhameeti akkanumatti qaamni kun nu hidhamee jira tanumallee firraa himnee nagaa argama naafi khaliif ogguun je boo tan eenyu himisiin je taammaa khaliif seera kee godhe ammaa booda dubbattee seeraaf dhiyaata beekan hin dubbatin taraate fixatte akkasitti naafi khaliif intala takka waliif jaalannaa intaltiinis anaas akkaan feeti isaas akkaan feeti intaltii hogguu nutis gurguddannee intaltiinis dardartee nutis dardare amma khaliif ansii dhiisuu hin danda'u atis naa dhiisuu hin dandeessu intaltiinis lulachuu waan feetuuf naa dhiisuu hin dandeessu saniifuu haroo daayinee haroo keessatti haa dhimnuu naan jee ni taatiin jeen akkamitti dhimnaa duuba haroon hojii seentu ifi seenneeti kootu hojii nu miici jenneeni hogguu isii waraabuu dhufte qabnee keessa gad darbeen har'a wal ta'an darban bishaan limee ni baate ni limsiise ni baate taraa sadaffaa horii wajji nyaanne isin haa qabdu hayni kiyyammoo gudeeda keessaan bahuu ta'a jettee akkasitti achi as inninis mucaa amma ijoolleen teenya gama fuunee gandarraa fuunee guuta fuune tana ijoolleen animmoo saartuun naa dhalate isa Maammadii dhalateef dhiira jechuudha. Mucaanis ol kaanaan an saartumaan fedha jaa saartuun xiyyaas amma Maammadumaan fedheetti boo naafeeti mistira keenya abbaa yoo soddaa taane wal lollu namuu mistira wal baasa akka mistira keenya hin baane saniifuu atis bakkuma birootiifuu is malee mucaatii afaan keessa dhayitii dhorki anis kiyya kana hin dhorkaa waliin jaan jechuudha. Ijoolleen akkasuma jetti ana tafeete laalladhu mancaa kana anis dire iddaan tanas fufisu tafeete taa akka feetee fidi immoo lama sadii afur illee feetu fidi waliin jaan ijoolleen ni guddattee haatee akkan godhan haran godhan jettee itti bobbaatee ni didan jechuudha. Siin ajjeesaa irraa booda dubbattee jeen khaliifis saareenis warra nu jibbuun barbaannu abbaa maqaa isaan dhayin tafeete laalladhu jeen akkasii ka'anii ijoolleen tuni osoo wajji jiranuu halloo guddoo jalatti inninis mutaa filaa darbee dunfura isaa haddatee isinis bantii sii gad deebistee martuu siitii wajjiin fooxaa sii uffattee kabiira gandaa dhaqanii haala saniin itti himatanii jarri qabamuu fi didee eeganaa koottaa bakka itti sanqaraa isin geessinaa jaanii inni bilee darbee animmoo biyya ollaatti mana mootii tokko kaayee walitti dhufnee darbitee naan je'ee darbeen jeeni gosti ni baate ijoollee teenya goltu golte galuu baattu gumaa ilmaan keenyaa isin gaafannaa bakka geessitan qara'anii dhufan immoo dhufaniiru jetteeti kaayyatan haala kana dalaynee cubbuu kanaa jeeti gaa'inni falafalee khaliif umrii du'aa itti kennan saaree waan dhugaa himeef hidhaa umrii harkatee jechuudha. Waldhabbiin cubbuun wal naman dhorkin taanis isiniifin itti fufa akkamii wal taanii kun dhufaas kaayamee jira. Seenaan hundi gaafas qilleensarra waan korteef takka takkaan fassarri isiitiis waliin isinii gadhiisaa samiirra gadhiisaa sheer walii godhaa walii dabarsaa akkasitti seenaa sheemamma turriin kaa'e ganaa hidhee gallee afaan keenya amma afaan keenya akka nu caqastan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.